Watoto aymen udusaati kana sanittima an Abdussalam Hassan. Paartiin biyya bulchaa jiru rakkoo Oromiyaa keessatti mudataa jiru warra TPLF ergamutu uumaa jira jedha. Paartileen mormitootaa immoo warruma TPLF ergamaa bahetu olola ergamtummaa nurratti banee jedhan. Hayyuun Oromoo Dr. Asafaa Tafarraa immoo maqaa hin jirre namaaf kennuun kanuma bara TPLF baratametu ammas itti fufee jedhanii jiru. Lalisaa Idris dabalatoo duukanaa qindeessee jira. Tibba kana haala nageenya Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan qaamolee mootummaa garaagaraatiin ibsi miidiyaaleef kennamaa jira. Ibsawwan kanneen keessattis boora'uu nageenya Oromiyaa keessaaf paartiilee siyaasa Oromoof rogeeyyiiwwan siyaasa Oromoo akkasumas miidiyaalee dhuunfaa sababeessanii yeroo dubbatan ni dhaga'ama. Ibsa hoogganaa itti aanaa biiroo nageenya Oromiyaa Koomishineer Girmaa Galaan miidiyaaleef laatan akkasumas dookimentariiwwan miidiyaaleen mootummaa dhimmicha irratti hojjechaa jiran irratti wanti addatti ibsame qaamoleen farra nageenyaa jedhamuun moggaafaman kunniin walitti hidhatiinsa waayyaanne yookiin dhaabatii TPLF waliin qabaachuu isaaniitu himame. Qaamolee siyaasaa kanaan dura uummata gidirsaa turanii amma immoo kasaaranii baqatanii ganda isaaniitti galantu Oromiyaa shororkeessaa jira kan jedhan Koomishineer Girmaa Galaan qaamoleen kunis walitti hidhatiinsa paartiilee siyaasa Oromiyaa keessa socho'an waliin qabaachuu heeruun dubbatu. Dhaabbileen kana dura asirraa jiddu galeessarraa seentarii kanarraa ari'amanii aangorraa ari'amanii karaa ganda isaaniitti galan hundi Oromoo irratti hojjechaa jiru har'a. Dhimma kanaan wal qabsiisuun yaada akkamii qabdu boora'uu nageenya Oromiyaa keessaaf eenyutu itti gaafatama jechuun qondaaltota paartiilee siyaasa Oromoo keessaa muraasa dubbisnee jirra. Qondaalaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranaa dhimmi kun rifaatuu gabaasaa ministiitiif malee gabaasaa ministi dura ibsi har'a ba'u maaliif hin baane jechuun dubbii isaanii eegalu. Wanta kan irratti waanuma dhiyeenya kana amnesty international dhiittaa mirga dhala namaa sirna daangaa dabree ajjeechaa garmalee irratti ibsa amnestiin baase sanarraa rifatanii waan wawwaachuutti jiran fakkaata malee waan faayidaa qabu waan hiika qabus natti hin fakkaatu. Sodaa rifaatuu uummanni hatteeffateera, uummanni nutti ka'uu malaa kan jedhurraa waan wawwaataa jiran natti fakkaata. Waggoota bara itti argeef bulchaa ture kana hundumaa waan yaalaa turanidha. Olola garagaraa baddannoo jedhanii arbaa guuguu jedhanii maal jedhanii olola garagaraa tolchuudhaan aadaa'oon nama qalaa aadaa'oon akkas godhaa jechuun waanuma baratanidha. Namni sirratti baree gurra kennuu fi dhiiseedha. Gabaasni akkasii fi qaama hawaasni jibbuutti paartii morkataa maxxansuun aadaadhuma isaan waa yaannee irraa baratanidha kan jedhan ammoo qondaalaa paartii koongireensii federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Olbaanaa Leellisaati. Akka isaan jedhanitti kanaan duras sirni biyya bulchaa ture paartiilee siyaasa Oromoo Shaabiyaatti maxxansuun ittiin rukutuuf harcummee reebicha isaa olola taasifataa ture jechuun dubbii isaanii eegalu. Waan jedhan bari harreen harree bira jimolte isaan bira kan baran kanuma isuma sana deebisu maleeyyuu amma nuti amma isaan gargaaraadha jirra malee otoo isaan biyya hiraarsanii otoo isaan biyya ajjeesanii hooggantoonni keenya koo bakkeetti ba'anii lukan qabiinaa luka isin hin qabnu kana godhaa jennee isaan gorsaa turre malee hooggansa kami kan deemee warra kaleessa ofirraa buuse injiraan kaleessa ofirraa buuse koonnatti deebii jedhee biyyoo keessa barbaadee namni of yaabbachiisu eenyu jira. Hin ta'a kun akkuma normaalitti iyyuu baratoo wanta akkasii ta'e isaanii faalsiidha. Obbolaan isaanii nama kaleessa ofirraa tuffatanii gatan ofirratti deebisuu yeroo isaan yaalan namni arge namni beeku maaliif obboleessa koo injiraan ofirratti deebisa jedhee obboleessa gorsa malee obboleessatti dhaadatu. Kanaaf inni kun ani badaa atteenshiinitti isaa waan hundeessan hojjetu nuti hojii keenya isaa humnuudhaan. Yaadota kana giddu galeeffachuudhaan hayyuu OMN bilbilaan dubbise Dr. Asaffaa Tafarraa ammoo gabaasaa ministeera ragaa qabatamaa eenyu akka uummata miidhaa jiru sarbama mirga namaa geessisaa jiru mul'isuuf ragaa guddaadha erga jedhanii booda aadaan paartiilee morkataa qaama hawaasni jibbuutti maxxansus kan durii irraa kaasee jiru ta'uusaa himu. Itti dabaluunis lubbuu dhala namaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti ajjeefamaa jiruuf kirkira lafaa hin uumamiin hin komannuu waan ijaaf gurri nu dhaga'u amanuu qabnas jechuun dubbatu. Adeemsa yeroo dhiyoo kana keessas waggaa lamaan sadaffan kana keessas jirama ammaa kana kan fide waanuma quba qabnu isa kana gargaarsa eenyuunuu malee yookaan gargaarsa Shaabiyaa malee gargaarsa kamuu malee dhaabbateetu uummata keessatti hidda isaa gad fageeffateetu
uummata wajjin qorshoo taatu maarriyaa taatu waan uummanni kenneef ittiin jiraateetu qabsaa'aa. Dargaggoo keessatti immoo agartee haala ittiin hojjechuu qabuun dargaggoo dammaqsee qeerroo hakaasee ittiin jijjiirama amma arginu kana uffee tasgabbii amma arginu kana fiduu danda'ee jechuudha. Kanaaf har'as taanaan wayyaanee dhiisiitii yoo barbaachise kan itti amanu yoo ta'e uummatichi tarsiimoo qabsoo isaa eenyu wajjiniin qabsaa'aa eenyuuf hin qabsaa'aa kan jedhu kan itti yaaduuf qabu haala agartee isa baasuun fi isa hin baafne kan adda baafatee beekuu qabu kan itti deemaas jiru uummatichaa jechuudha. Teessana gurraacha maas hin taane wal gargaaree kan inni ittiin agartee sarbamiisa namaatu jira yoo ta'e uummanni jiraachuu nagaa waara qabaachuu hojjechuu mirga qabeenyaa kan sarbamu yoo ta'e haala isaaf mijateen eenyuyyuu qabsaa'uudhaaf mirga qabaa jedhee tan amana. Boora'uu nageenya Oromiyaa keessaatiif itti gaafatamaan qaama biyya bulchaa jirudha kan jedhan hayyuun kun olaantummaa seeraaf mirga nageenya tasgabbeessuu kan qabu mootummaa ta'uu himanii sababa hanqina nageenya tasgabbeessuu dadhabuutiin paartiilee siyaasaa himachuunis waan hin mallee jedhu. Dhimma walitti dhufeenya paartiilee siyaasa Oromoo fi waayyaannee jechuun ibsa baafamaa jiruun wal qabsiisuunis taateen kun taatee fedhiitiin raawwatamu osoo hin taane karaan kaayyoo dhaabbilee siyaasaa yoo walitti isaan geesse waan ta'uu danda'udha malee ololli baratamaan akka kana ulee reebichaa ta'uun qabu jedhu. Warri TPLF ergamaa bahee akkuma duraa barate amma immoo ergamaa TPLF jedhanii maqaa balleessiif ka'uun qabsoorraa kan isaan hin deebifne ta'uu qeerroowwan magaalaa Shaashamannee himan. Qarreewwan OMN fi yaada isaanii kennan adeemsi paartiin biyya bulchuutti jiru furmaatan ta'uu jedhanii jiru. Lammaa Hussein dabalata isaanitti hima. Oromoon saba guddaa ardii Afrikaati. Sabni guddaan kun jaarraa tokkoo fi walakkaa ol yeroo gara yerootti miidhaa hacuuccaa fi saamicha irratti adeemsifamaa hammaataa dhufeera. Haala yeroo kanaan wal qabsiisee qarreewwan magaalaa Shaashamannee yaada isaanii akkanatti ibsu. Qabsoo uummanni ittiin deeme kana hundaa of cabsee of dhabee mana ofii dhabee hidhaa keessa bulee waggoota baay'ee achi keessa laakee du'ee hadda mootummaa kana akka ifa argu ka godhe isa. Mootummaan amma aangoorra jiru aarsaa uummanni Oromoo kafalaa dhufee dagachuun safuudha jedhu. Mirga namummaa dhabutti jira namni amma. Mirga namummaa kan waaqni isaaf laateef dhabutti jira. Lubbuu namoota galaafachaa jira. Keessattuu baadiyyaa keessaa namoota sagalee isaanii ukkaamsanii. Maaliif wantoota baay'ee osoo beekan wallaalaniiti miti. Osoo beekan wantoota baay'ee hojjechaa jiran uummata Oromoo irratti. Nu arrabsuudhis qeerroon gatii kafalee jira. Galanni qeerroo arrabaanii miti kadeebu. Amma ka gara wayyaanee nu deebistanii wayyaanee waliin harka wal qabatanii akkan maaliif barbaachise dhiis kaleessa siyyuu kan nu nyaataa ture wayyaanee waliin isinuma nu miti. Wayyaanee daawon jedhaa turre wayyaanee kaasaa turre malee wayyaanee waliin qabsoomneeti miti kan wayyaanee biyya galchine. Waan ajaa'ibaati bar isaanummaanuu isaan maalalanii wayyaanee waliin yoo jedhan kun waan jedhamu miti. Nuti har'allee borullee hanga bilisummaa dhugaa ija banattee dhuftuuf qabsoo keenya hin dhiifnu. Arrabamnus duguuggamnus hidhamnus qabsoo keenya hin dhiifnu. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuugoo magaalaa Masalaa keessatti humnoota nageenyaa mootummaatiin miidhamaa jiran jiraattootni. Labsii muddamaa dhibee koronaaf jecha labsame da'oo godhachuun mootummaan namoota isa morman hidhaa jiru jiraattootni OMN fi yaada isaanii kennan. Udii Muusaa dabalata qaba. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuugoo magaalaa Masalaa keessatti humnoota nageenya mootummaadhaatiin miidhaan nurra gahaa jira jechuudhaan namoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkii naannicharraa dubbisee komachaati jiru. Namoonni kunniin aanaa shanan dhuugoo keessatti uleedhaan reebamaa akka jiranis ni dubbatu. Taa 12 booda gabba'uun hin jirtu. Guyyaa taatu nama rifeensa xiqqoo maqarsee kaan rifeensa irraa jiran ati shaneedha baa'oo deeggarta gahanii rifeensa irraa jiranii. Osoo rifeensaan sababa koronaa kana irraa ittisaa jiru maqasuma tokko rifeensanii arganii maqasaan baa nama jiru jira maqaalee. Sababni kumaandi poostii waa'ee koronaa ta'e labsan ta'echa kumaandi poostii wanti inni jaa rifeensi gubbarraa nu godhufee federaalaa nu godhufee hayyama rifeensicha irraa jaanii isin shaneen hiikartan jaanituma waan badii takka malee osoo shororkaan takka biyya keenya irratti hin guyin waan takkaan malee poolisiin biyya kana deemtee uummata tumaa jirti cafaqaa jirti.
akka koronaan silaa ittifamu saniif akka silaatti yaadamee koronaan ittifamuu qabuuf namni fageenya isaa addaan eeggatee deemuudha qaba. Akkasumas haalli silaa namni gabayaa keessatti deemee bitachuu qabuu fi akkamii waan takka silaa nama beeksisanii nama addaan eeguu faadhaa miti reesla. Yeroo kanattis aanaa shanan dhuggoo keessatti yaaddoo fi sodaa nageenyaa akka qaban namoonni naannicharraa dubbisne kunniin ni himu. Qeerroon baadiyyaa gisee magaalaa mataan isaanii kama hiree jiru nama hedduu karaa gubbatti gatteessisanii bifuma tokkoon karraa haadamu jira yookaan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa shanan dhuggoo obbo Hussein Alwaan ammoo gama isaaniitiin rakkoon tokko aanicha keessatti uumamuu himuudhaan rakkoo aanaa keessatti uumamee ture ammoo mariidhaan furanii akka jiran dubbatu. Maandiboosii jalatti dawoo godhatanii nama miidhuu osoo hin ta'in guyyaa tokko